ciminni kee sirreerratti qofaadha. Gariin ifa abdataa si maleen qabu. Yoyyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aa seenaawwan nama barsiisanii keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Yoom harkanaaf laata yoom harkanaaf laata. Haadha manaa fi abbaa manaa jaalalaa fi kabajaan mana tokko keessa waliin jiraatanii tokkotu ture. Haati manaaf abbaa manaa kun barri gaa'ela isaanii waggaa 3dha. Haa ta'uutii garuu waggaa 3 keessatti haati manaa fi abbaa manaa kun daa'ima waliin godhachuu hin dandeenye. Jaalallii fi jireenyi namoota hedduu keenyaa baay'inaan faayidaa, fedhii, hawwii keenya irratti kan hundaa'e malee qulqulluu mitiire gaa'ela yookiin immoo jaalala keessa jirru keessa wanti tokko nutti hir'ate jennaan qaama hir'ate sana kunuunsuurra haaloo ba'uu filanna. Yeroo hedduu immoo dhala dhabuun kun yeroo uumamu abbaan manaan haadha manaa shakka malee haati manaa abbaa manaa hin shakkitu. Kuni maaliif akka ta'e haga har'aatti anaafillee hin galu. Haa ta'uutii garuu akkuma dubartiin dhala godhachuu hin dandeenye ilmi dhiiraallee dhala godhachuu dhiisuu yookiin immoo maseena ta'uu ni danda'a. Kuni kennaa fi uumama rabbiiti. Sana keessa galuun hin danda'amu. Marree haga yeroon deemaa dhufe kanatti abbaan manaan haadha manaasaa jibbaa irraa fagaachaa jaalala kaleessa qabuu fi hir'isaa arrabsaa tuffachaa bakka isheef hin malle kaa'uu eegale. Kaleessa lubbuu koo haadha koo obboleettii koo jireenya koo ija koo gurra koo jedhee kadhachaa jilba isheetti kufaa kan hin ture har'a immoo faallaa ta'e. Yeroo ba'u yeroo galutti nyaanni keenatti mi'aawu jedha. Barii otoo isheen hin ga'iin yeroon hojii otoo hin gahiin ka'ee nyaatni naaf hin qophoofne uffata koo naaf hin sirreessine ati mana kana keessaa maal dalagdaa maseena wayii ani si waliin jiraachuun barbaadu yeroon hojiitii deebi'u otoon ija kee arguu baadhee baay'ee natti tola jedheetti dubbata. Haati manaa garuu guyyaa tokko rabbi daa'ima naaf kenna abbaan manaan kiyyas jaalala isaa duraatti hinnaaf deebi'a jettee obsaan waggaa 3 fo'ee jiraatte. Sanaan booddee garuu wanti isheen obsuu hin dandeenye jireenya ishee keessatti ishee mudate. Dubartiin isheen hin beekne tokko balbala ishee rukuttee dhuftee yaa giiftii abbaa manaa kee waliin waggaa amma kana jiraattee haa ta'uutii garuu dhala godhachuuf hin dandeenye anaaf inni garuu erga wal barree reefu baatii 2 fidnaa ulfaa'ee fi hin jiraa mana kana nu gadhiistamoo bakka biraa kireeffannee jiraannaa moo hojjettuu manaa keenyaa taataa jettee gaafatini. Jibba abbaa manaatti dabalamee oduun keessummaa ta'e kuni gara gurra haadha manaa yeroo seenu dandamachuu dadhabde. Haati manaas siniif hin gadhiisaa kottaa wal qabadhaatii manuma kana keessa jiraadhaa jettee kanadha sanadha jettee abbaa manaa otoo hin gaafatiin mana sana gadhiistee gara magaalaa hin beeknetti konkolaataa yaabbatee imala eegalti. Abbaan manaan silaafuu ishee jibbee ture mitiire haati manaan kiyya eessa dhaqxee jedhee hin gaafanne. Dubartii ulfaa'eeraa fi jetta kana mana isaatti galfate waliinis jiraachuu eegale. Haati manaa badde kunis miira aarii boo'ichaan imalaa waan jirtuuf dubartiin tokko maal taateetii yaa obboleettii koo kan akkas boossuu jettee gaafattiini. Yeroo kana isheenis waan taateet himte. Amma eessa deemaa jirtaree jettee yeroo gaafattu bakkan deemu hin beeku calluma jedheen aariidhaan imalaan jiraa jettee deebisteefi. Yeroo kana dubartiin kun bakka buufattu qabdaa yeree jettee deebistee gaafatteeni. Yeroo kana haati manaan kunis lakkii achuma deemeen barbaaddadhaa jettee deebisteefi. Yeroo kana dubartiin kun homaa rakkoo hin qabu ani appaartaamaa kireeffadhee waan hin qabuuf kutaan tokko jira hanga hojii argattutti mana sana keessa jiraattaa jettee kunuunsitee gara mana isheetti fudhattee galte. Guyyaa 2 erga bulchiteenii booda waraqaa eenyummaa kee naaf kennii akka ati na waliin jiraachaa jirtu beeksisuun qabaa bilbilli koo immoo kaleessa na jalaa cabee har'aaf bilbila kee naaf ergisii jettee waraqaa eenyummaa yookiin immoo paaspoortii ishee fi bilbila ishee harkaa fuute. Kanaan booddee garuu akkana jetteetti dubbatti. Uffata as keessa jiru kamuu uffachuu babbareeduu dandeessa. Mana kanaatii garuu ba'uu hin dandeessu. Maamiloota saalqunnamtii hedduu waan hin qabuuf yoo guyyaatti natti baay'ate gara keettiin ergaa kan si bira dhufu hunda keessummeessuuf qophaa'ii. Dubartiin hojii yoo dhabdes qaama ishee gurgurtee jiraachuu dandeessi hin hojjedhu jettee jennaan
boodigaardonni mooraa kana eegan seeraan akka hojjettu si taasisuu jettee mana itti cuftee deemti. Inni bulchiti rakkina kiyya na hubatteetti jettee dubartiin akka ishee mana isheetti fudhatte guutummaa guutuutti itti jijjiiramte. Baay'ee boo'uu eegalte. Guyyaa jalqabaa keessummaan ishee waliin ciisuu dhufe uffata ishee waan hin sirreeffanneef boo'aa waan na jirtuuf ani dubartii kana waliin hin ciisu jedhee deebi'ee deeme. Yeroo kana dubartiin mana kana fidde boodigaardota waamtee haadha manaa kana reebsiste. Waan reebamteef guyyaa lammataa irratti sodaattee uffata uffattee dibata garaagaraa dibattee otoo sodaattuu dhiira dhufu eeguu eegalte. Yeroo isaa eeggatee dhiirris dhufe sodaa fi hollannaa keessa jirti. Yeroo kana dargaggeessi dhufe kuni maal taateetii jedhee gaafataanii. Yeroo kana isheenis sodaadheenii hojii kanatti dirqiidhaan hin seenii jettee itti himte. Yeroo kana dargaggeessi kuni maal jechuudha? Dubartoonni hedduun fedhii isaaniitiin maallaqa argataniin gammadanii akka hojjetanii natti himu. Ati maallaqa hin barbaanne moo maaliifi jedhee yeroo gaafatuuni isheenis lakkii kana miti jettee haala ittiin jireenya kana eegaluuf kaate itti himti. Paaspoortii fi bilbila ishee akka irraa fuute yeroo itti himtu homaa rakkoon qabu ani har'a sin tuqu bor poolisii fideen mana kanaa si baasaa jedhee waadaa galee fi guyyaa sana otoo hin tuqiin bira bulee ganama poolisii qabatee dhufee dubartii kana bilisa baasee ishii miskiina fakkaattee jireenya kanatti gashite immoo gaardota ishee faana gara mana hidhaa seenanii. Yeroo kanatti namichi bilisa ishee baase kuni hanga hojii argattutti mana koo jiraachuu ni dandeessaa jedhee gara mana isaatti fudhatee deeme. Naannoo baatii lamaas amanamummaadhaan ishiin akka obboleettii taatee nyaata mana keessaa hojjechaa uffata isaa miicaa fi erga tajaajilteenii booda abbaan manaa ishee inni duraa haati manaa koo garuu hagamuma garaa jabaatteetii binni jettee mana kanaa badee jedhee haadha manaasaa lammataa gaafata. Yeroo kana haati manaasaa lammataas lammata gara mana kanaatti hin deebi'iin ani ulfaa'ee fiira inni siin hin barbaadu anaan malee jedheen akka isheen badduun taasisee jettee dhugaa jirtu itti himte. Yeroo kanannis baay'ee gaddee edaa haati manaan koo garaa kannatti jabaatte kanaafi harka ishee hawwaan jira uffata koo akka isheen itti bareechitee naaf keessu nyaatni isheen naaf hojjettu mi'aayinni isaa kana jedhee sitti himuu hin danda'u jedhee isheetti hima. Yeroo kana haati manaan lammataa baay'ee aartee maali ittoon kan kee hin mi'aawu naan jechaa jirtamoo jettee yeroo gaafattu eeyyeen ittoon kan kee dhiqaa ittoo haadha manaa koo duraayyuu hin gahu ati tokkoof tokko sireerratti qofa cimina qabdaa kun immoo haadha manaa akka taatuuf otoo hin taane hojjettuu hoteelaa muuxannoo qabdu akka taate si beeksisaa haati manaan koo ana malee hin beektu jedhee deebisaafi. Yeroo kana haati manaan isaa lammaffaa kun haadha manaa kee duraa waliin boolla galii jettee arrabsitee mana gadhistee baate. Abbaan manaan kunis eeyyeen si waliin bifa kanaan jiraachuu korra haadha manaa koo duraa waliin boolla galuu naaf wayyaa jedhee walirraa adda bahanii kallachumaanis gara haadha manaa isaa duraatti bilbilee koottu sin barbaada jedheeni. Yeroo kana haati manaan isaa duraas nama waliin akka obboleessaatti jiraachaa jirtu waliin qabattee gara mana isaa deemti. Dhiifa manaaf godhii si balleesseera dubartiin sun siif ulfaa'eera naan jettee si goyyomsitee mana kanaa si baastee jedhee yeroo ishee gaafatu akkuma isheen siif ulfoofte ani immoo dargaggeessa kanaaf ulfaa'eera yeroon walirraa adda ba'iinsa keenyaa baay'ee xiqqoo taatus gaa'ela gara biraa eegaleera siifan maseena ta'e malee dhiira gara biraaf maseena akkan turre mana yaalaa deemeen otoo si waliin jiraadhu ilaalameera ati garuu na jiraachisuu na dhorkitee jireenya isa kana dhabdeettaa yoo dandeesse haadha manaa kee lammataa dhiifama gaafadhu araarfadhu yoo dadhabde immoo carraa gaarii gara biraa yaalii jettee biraa deemte. Yeroo jecha kana dubbattu dargaggeessa waliin jiraattu waliin hariiroon eegalle inni baay'ee ishee barbaada isheenis nama nageenya ishee eege waan ta'eef baay'ee isa kabajji wal barbaaduuf wal kabajuun hagam jaalala akka inni namaa kennu beektu mitiire gaa'ela waliin dhaabbatanii ilmaan horatanii jireenya haaraa eegalanii balballi jireenyaa tokko yoo cufame kan biraan ni banamaa jedhu mitiire hayyoonni seenaan kunis kanuma nutti himaa. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 seenaa kanarraa waa hedduu akka barattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayik gootanii yoo na jajjabeessitan guyyaa guyyaatiin qophii Oromiyaa 24 nan dalagaa. Sababa dhaggeeffattoonni laayik
laayikiin gooneef yeroo hedduu yuutuubiiwwan afaan oromootiin hojjetaman deebisanii kufu. Chaanaliin kun akka hin kufneef laayikii keessaniitiin na deeggaraa jechaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Gariin ifa abdataa ansi maleen qabu yoom harkanaaf laata yoom harkanaaf laata.